namoota muslimaa irreechi hin laallatu. Sobaa wal faana deemnu dhugaatti baala cirree irreechi muslimaaf yoomiyyuu ta'u hirree. Oromummaa koo jaallee osoo dhuman kabaju laga bu'ee irreeffachuu amantaan koon ajaju. Warri oromummaa koo ragaa gootan irreechi nan laallatu yaada keessan sirreessaa. Tarii kanatti feetu fafakkeessaadhaaf jecha oliif gadi hiruudha. Ana ammoo kun hin ta'u dhugaan anaaf jiruudha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota chaanala keenya baga nagaan gara chaanala keenya dhuftan jecha egaa antana ergaa gabaabduu yookaan bareedduu akkaan barbaachistu taate wajjin kan laallu taati akka addaan fagaanne yookaan akka hin jarjarre jechuu barbaada. Egaa bismillaahi wassalatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi garanni keessaati duraan dursee rabbii fayyaana fi nagayaa fi waan siraan nu barbaachisu hunda nu kennuudhaan guyyaa har'aa kana sa'aatii har'aa kana akka walitti dhufnu kan taasise isan galateeffatamuu haqa godhata waan taateef alhamdulillahi rabbil alamin jechuu barbaada. Har'aan tana maalirraa dubbachuu heddaa jechuun waan hin oolle har'aan tana waan irraa laaluu barbaanne waa'ee ayyaanaati. Ayyaanni barbaachisummaan isaa maali? Ayyaanni hagamta amantaa keessaa bakka qaba. Nama muslimaa tokkoof hagamta barbaachisaadha. Akkasuma ayyaana ta'ee kan barbaachisu jiraata waan egaa duraan dursee ayyaanni islaamummaa keessatti waan akkaan barbaachisaadha. Waan akkaan ammallee namni rabbitti amane yeroo isaatitti ayyaana san keessatti jechuudha gammachuu isaa ittiin ibsate akkasuma amantaa isaallee keessatti geggeeffachuudhaan ittiin rabbi isaa gabbaruudha. Ayyaana wanni jedhamu kun akka islaamummaatti akka shari'aatitti isa kana hunaka qaa'ida bu'uura jira. Ayyaanni kamiyyuu ayyaanni shar'ii islaamaati wadhabu yookaan ammoo islaamummaan assastee bakka itti bootee hundeessitee lafa qabsiistee hin jedhin fahuwa baatil. Inni sun diigamaadha yookaan ayyaana jedhamee waan ayyaana hin ta'in inni sun dharaa jechuudha. Islaamummaa keessaa qooda hin qabu. Ayyaanni kamiyyuu ka islaamummaan yookaan shari'aan samaawiyyaan kun ergaan rabbii guddaa irraa dhufuudhaan ayyaanni sun akka lafa qabatu, akka dagaagu, akka bargaagu, akka hawaasni isatti fayyadamuu qaban taasisee ayyaanni sun bakka qaba. Isa dalaguudhaan rabbitti dhiyaata, isa dalaguudhaan gammachuu argatta, isa dalaguudhaan kheyrii dunyaa fi akhiraa akka walitti isii qabattu gochuu dandeetta. Garuu ammoo faallaa kana ayyaanni islaamummaan bakka itti gootee istiqraara isan goosisin bakka hin qabu. Namni islaamaa keessaallee qooda hin qabu, isa hin ilaallatu jechuu barbaade gabaabinaan. Egaa fakkeenyaaf ayyaanota kanneen keessaa kan namoonni tokko tokko ayyaana dhugaa, ayyaana haqiiqaa se'uudhaan keessa badan ayyaana lama kanneen biyya keenya keessatti akkaan baay'inaan babal'atanii keessa baane wajjin ilaalle namni ayyaana dhugaa se'ee yookaan namoonni tokko tokko wanni kun hadiisaa fi quraanaan yookaan ammoo islaamummaa bakka itti godhe jedhee hedduun nama galaana wallaalattiin jala dabre keessaa tokkoffaan hunda dursayyuu ayyaana mawlidaati. Ayyaanni mawlidaa akka warroonni garii mu'arriftoonni yookaan warroonni seenaa hayyoonni kitaaba hedduu keessatti barreessanitti kitaabni ayyaanni mawlidaa kunin inumayyuu karaa warroota amantaa biraatiin dhiibbaa yookaan tooftaa garaagaraa fayyadamuudhaaf jecha akka islaama irratti dhiibbaan seenuuf taasifamedha jedhan. Gabaabinaan islaamni kana keessaa qooda hin qabu. Namni rabbitti amane ayyaana mawlidaa kana waan ajabsiisu yoo ta'e nabiyyi rabbi alayhi salatu wassalam namni shari'aa samaawaata rabbi guddaa bira dhaquudhaan ergaa guutuu achirraa fuudhanii nuuf fidan yoo isaan dalagamu hin dalani jettee kalaatu taate takka nabiyyi rabbi alayhi salatu wassalam ayyaana mawlidaa kana dalagan hin jiran. Akkasuma sahaaba rasuulaa keessaa itti aanan isaanii rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam addunyaa kanarraa deemanii kan isaanitti Abu Bakr Siddiq ayyaana kana dalagee jiru. Akkasuma Usmaan, akkasuma Umar bin Khattab, akkasuma Ali bin Abi Talib bal inumayyuu sahaaba rasuul alayhi salatu wasalam guutuun isaaniitii waan kana dalaganii hin jiraatanii jechuudha. Dalaganii hin jiran waan kana namni dalagee hin jiru. Kanaan booda sahaaba qofa osoo hin ta'in warri sahaabatti aanan dhufillee akkasuma warra sahaabatti aanan dhufisanii warri isaan boodaan dhufillee namni waan kana dalagee hin jiru. Inumayyuu wanta guyyaa keessa zamana asaanaa kana keessa lafaa ka'ee jira mawlidni kuni. Bifa kanaan biyya keessa seenuu danda'e. Walumaa galatti mawlida jedhanii ayyaana dhaloota nabiyyi rabbi alayhi salatu wasalam jedhanii namoonni tokko tokko waliin seenanii shubbisanii dibbee garaagaraa dha'uudhaan munkaraata garaagaraa oofuun wanta khuza'abalaata qabatama aslii hundee ragaa fi daliila qad'iyyaadhaan ragga'ee miti. Kun gabaabinaan isa kana. Lammaffaan ayyaana namoonni tokko tokko biyya kun amma akka biyya keenyatti yookaan akka Oromootti jechuudha. Ayyaana haqiiqaa se'uudhaan namoonni keessa badanii yookaan namoonni hin beekne itti fakkaate keessa tokko ayyaana irreechaati. Ayyaanni irreechaa biyya kana keessatti uummanni Oromoo hedduun ayyaana irreechaa kana haa irreeffatanii malee ayyaanni irreechaa kun aadaa osoo hin taane amantaadha. Yoonni kun
yoo gadi fageenyaan oromaa'in beeytoonni islaamaa gadi fageenya yeroo qoratanii argan waan kana aadaa osoo hin tahin amantaa ta'uu isaa arganii marga fuudhanii laga kana dhaqanii galata rabbii yookaan waaqayyaa tokkochaa isa galateeffachuuf jecha yookaan barakaa barbaaduuf jecha bishaan marga isaanii bishaan sana akkas goggolan jechuudha. Gabaabinaan kunillee wanni kun erga amantaa ka ta'u taate amantaan akka nama rabbitti amane tokko wanni nu hordofuu qabu ati isaa quraana qulqulluudha waan taate ergamaan inni rabbi isaa ergee inni jala deemuu qabu ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waan oromoo aadaa oromoo keessaa kan hordofaa nuun jedhee irra nu kaa'e waan hin qabneef inumayyuu kullu aadatin tuxaalifu shari'a aadan tamiyyuu qaayidaa lafa jirtu aadan tamiyyuu gaafa diina islaamaa kee kafaalleessu taate yookaan ammoo hadiisaa fi quraanaan ka waliin qabanne taate fayya baatila aadan sun aadaa sobaati aadaa dharaati aadaa karaa shayxaanaati waan taateef islaamni keessaa qoodan qabu. Kanaafiyyuu irreechi nama muslimaa tokko hin ilaallatu namni rabbitti amantan bakka jirtanii bakka kanatti sirriitti amantaa keessan jabeeffachuudhaan akka hin dagamne irreechi islaama hin ilaallatu jechuun dantaa islaamaatii miti. Oromummaa yoo ta'e walitti qabna waan taateef oromummaan saba keenya dhiiga keenya wajjin qabna garuu ammoo irreechi erga amantaa taate waan islaama ilaallatu miti. Namni rabbi amane ka isa ilaallatu iida adhaadha, ka isa ilaallatu iida fitiriidha, ka isa ilaallatu tokkochummaa rabbiiti, ka isa ilaallatu hadiisaa fi quraana waan taateef irraa eegaa bakka kana sirriitti gadi seenuu jala seenuudhaan yookaan ammoo qorannaa godhuudhaan namni rabbi amane hundi isaatiiyyuu bakka kana sirriitti biyya keessattuu biyya teenya kana keessatti akka galaanni fuudhee namaan hin dabarneef sirriitti irraa eeguun baay'ee tokko barbaada. Namoota muslimaa irreechi hin laallatu. Sobaan wal faana deemnu dhugaatti baala cirree irreechi muslimaaf yoomiyyuun ta'u hirree oromummaa koo jaallee osoo dhuman kabaju laga bu'ee irreeffachuu amantaan koon ajaju warri oromummaa koo ragaa gootan irreechi nan laallatu yaada keessan sirreessaa tarii kanatti feetu fafakkeessaadhaaf jecha oliif gadi hiruudha ana ammoo kun hin ta'u dhugaa nanaaf jiruudha nama dhugaa dubbatu silaa namni hin jaallatu ammas irra deebi'een jedha ati muslima taanaan irreechi sin laallatu. Anteessoo raasiifan ka'a dhugaan raasiifin ka'u kanaaf adeemsi kiyya nama baay'eef hin ta'u dhugaa walitti na dhiifnee irra dibaa irreechi irree kooti kan jedhu kijiba irreecha amantiidha warra waaqeffataa muslimni deemuuf garuu mee maal waabeffata irreen keenya rabbi mootii samiif ardii isaaf bitamuudha kan nurratti fardi irra jenneen darbinu dhugaatti baala cirree irreechi muslimaaf yoomiyyuun ta'u irree fudhachuu fi diduun murtee keeti maleessa an dhugaa jirtu sin dhotsu arras akka kaleessa daandii barbaade filee si'i kan irra goru irreechi muslimaaf shirkiidha arras boru abbaan fedhe na jibbee kan fedhes na jaallatu ati muslima taanaan irreechi sin laallatu. Irraaqee bala jaalala rabbii guddaa barbaade jettee irreecha yoo kadhatu taate subhaanallah fa'anta alaa khatar islaamummaan tantee baduu yookaan diigamuu amantaa kan kee irratti situ rakkoo guddaan ifirratti geessise waan taateef qabla fawaatidha waan osoo yeroon sitti dabrin osoo nadaaman sitti hin dhufin osoo salphina sitti hin dhufin daftee amantaa kan kee mirgaan qabachuun gara kan keetii kun isin jechuu barbaadeeti. Egaa oromummaan kennallee kanaawwan irraa hir'atu hin jirtu yoo guddatte malee yoo jabaatte malee kanaawwan isin dhuftuu badeebitu hin jirtu. Yeroo kaleessa mangistoonni habashoota yookaan warroonni habashaa dhiibbaa garaagaraa uummata oromoo kana irratti fidan uummata oromootiif uummata islaamaa irratti fidan aadaa isaanii balleessuuf amantaa isaanii dhiibbaa garaagaraa godhuudhaan irratti raawwatan hatan saba afaan oromoo akka isaan afaan oromoo kana hin dubbanne dhiibbaa irratti godhuudhaan silaa oromummaan gaafni siin baddu guyyaa sanii garuu guyyaa sanii illee hin banne wanni martii wanni namni beekuu qabu waan rabbii taasisetu ta'a wanni rabbiin hin taasise hin taatu waan taateef islaamummaan bakka kanatti mustaqilliidha dandeettuudha waan taateef ayyaana irreechaa dhaquun haraama dhowgaadha ayyaana irreechaa dhaquun muslimaaf jechuuf iyya namni ani taasawwan jira nama muslimaati nama amantaa kana waliin qabnu malee nama biraatii miti waan taateef namni muslima amantaa qulqulluu amantaa gaarii amantaa bareedaa hir'ina hin qabne kajallinna hin qabne ka bareedina malee gammachuu malee faallan biraa keessa jiraachuu hin dandeenye rabbi nuu kennee jira waan taateef lillahi alhamdu wa shukru wa nahnu naktafi bihada kanaan waa hundarraa duroomuu dandeenya kanaan of danda'uu dandeenya waan taateef amantaan keenya waan biraa kuzaabalaata biroo itti naquu hin eeyyamu waan taateef bakka kana sirriitti qabachuudhaan hubachuudhaan akka huba'een isin jechuu barbaade. Egaa haga viidiyoo biroo keessatti yoo rabbi fedhe waliin deebinee ka wajjin turtii goonu taati chaanala kana sumanii yoo isinitti tole sabiskiraayib laayik sheer godhuudhaan akka hin daganne isin jechuu barbaada. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Halaala mul'ata ifa handiinii kenna baruuf barsiifachuu odeefni maaliif tenna
دنگان كمني أركان إسلام نمان التجني الرفع يدمنا على عالم الأساء فهم ديني كنا ضروف رسيفتشو نفني ما نفكنا كنا دنگان كمني أركان إسلام نمان التجني الرفع يدمنا